oduu keenya kan amma eegalleeti jirra akkuma isin dhaqqabe jechuun namu oduu amma Israa'el fi Iraan yeroo ammaan tanaatiif lola jabaa walirratti deebisanii jiran. Iraan yeroo lammaffaadhaatiif halkan ammaan tanaatitti itti jira jechuudha. Lolli akkuma itti fufetti jira. Lolli kan deengaddaa irra jabaa kan ta'e maatis halkan idanaa kanaas irratti adeemaa jira. Israa'el sodaa guddaa qabaachuu isiidhaatiinis halkan edaa kaabinoota isaanii walitti qabanii mari'achiisaadhaati bulan. Oduuwwan kanaatiinis haaluma kanaan Nukuraalli Iraan kan lafa jalatti awwaalame haala ajaa'ibsiisaa ta'een kan mul'ate Israa'el akkaan sodaachise. Israa'el sodaa guddaa irraa kan ka'een lolli wal faanaan itti deddeebi'eeti jira jechuudha. Lolli Iraanii fi Israa'el jidduutti deemaa jiru kun sodaa hamaa kan addunyaa irratti fidee ta'u garuutu immoo Ameerikaan akkuma ammaan dura osoo hin taane harka irraa fudhatanii dhaabbachaadhaati jiran. Nutis oduu waan agarree gamaa fi gamanaan walitti qabnee isiniifis dhiyeessaati jira. Akkuma isin harka ga'uun namoota like fi share subscribe godhuudhaanis akkasuma nutti ida'amaa isiniin jenna. Oduun hammaateeti jira. Haala kanaatiinis immoo Iraan irra aanu isiidhaa akkaan dubbachaa jirti. Garuutu Israa'el sodaa guddaa qabduunis guyyaa kaleessaa deddeemanii bakkoota adda addaa harkaan akkaan rifatan.